1.6.3 physical properties of alcohols. Asirratti ammoo physical property alcohol ilaalachuudha. Mee amala akkamii qaba? Amala fiizikaalawaa isaa maal fakkaataa isa jedhu haa ilaallu. The hydroxyl group in an alcohol is polar due to the high electronegativity of oxygen. As a result, there is significant hydrogen bonding in alcohols. Hydroxyl group yookiin ammoo OH in alcohol keessa jiru maalidha? Polaridha jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa oxygeniin electronegativity high waan ta'eef electronegativity isaa guddaa waan ta'eef maal ta'a? Hydroxyl groupiin isa keessa jiru kun polaridha jechuudha. As a result, there is significant hydrogen bonding in alcohol. Sababa kanaaf hydrogenii significant ta'etu jiraachuudha bondii kana keessa kan lakkaa'amuu danda'u. Due to the hydrogen bonding in alcohols, they have higher melting and boiling point than hydrocarbons of comparable molecular size or mass. Hydrogen bonding kana keessa hydrogen bonding alcohol keessa jiru kana sababa kanaaf sababa hydrogen bonding in alcohol hydrogen bonding in waan alcohol keessa jiruuf maal qabani higher melting point akkasumas boiling point guddaa qabani jechuudha. Maaltu alcoholiin maal caala hydrocarbons caala yeroo maalidha wal madaalaman yeroo saayizii yookiin ammoo maasii isaaniitiin madaalaman isaan kunniin kan alcohol keessatti argaman melting point fi qabxiin baqinaa fi qabxiin danfina isaanii maalidha guddaadha jechuudha hydrocarbons caala. Hydrogen bonding is also the cause for even lower member to be liquid at room temperature. Akkasumas hydrogen bonding kun yookiin ammoo OH kun waan jiruuf OH yeroo kana maal ta'e jira hydrogenii fi maaltu jira ON oxygenii walitti hidhamanii waan jiraniif hydrogen bonding jedhama. Sababa saniif ammas maal cause godhan sababni inni fidu lower member to be liquid at room temperature. Room temperature keessatti lower member liquid ta'a jechuudha. Lower member yookiin ammoo member xiqqaa ta'e ta'a jechuudha liquid keessatti. The boiling point of more branched isomers is lower than that of its isomeric straight chain alcohol. Boiling point in branch hedduu qabu isomerism branch hedduu qabu is lower than maalidha boiling point in kan branch hedduu qabu xiqqaadha jechuudha. Maal caala isomeric straight chain alcohol kan straight chain caala yookiin ammoo kan branch hin qabne caala maaltu xiqqaadha kan branch hedduu qabu yookiin ammoo isomerism hedduu qabu baay'ee guddaadha jechuudha boiling point isaa. For example isa kana yoo ilaalle inni kun maalidha straight chain dha boiling point isaa isa kan ta'a jechuudha. Akkasumas kan itti aanu ammoo branch qaba. Akkuma argaa jirtan inni kun branch qaba. Sababa kanaaf inni kun boiling point isaa immoo meeqa 82.5 degree celsius dha. Kanaafuu kamtu caala guddaadha kan straight chain ta'e kanatu caala guddaadha jechuudha. Inni kun ammoo haala kamiin wal madaalame maasiidhaan maasii isaa baasanii ilaaluu dandeettanii haala argaa jirtaniin meeqa jira kaarbaniin kan jalqabaa keessa 4tu jira kana keessas 4tu jira jechuudha. Akkasumas hydrogenii yeroo lakkooftan oxygeniis yeroo lakkooftan walqixa ta'a jechuudha. Haala saniin maasii isaa yoo kan baasu taate walqixa waan ta'eef kan maasii gargar ta'e yookiin ammoo kan kaarbanii fi hydrogenii walqixa hin qabne waliin madaaluu hin dandeenyu jechuudha. Kan walqixa qabu qofa waliin madaaluu dandeenya. Kanaafuu kan straight chain ta'etu caala guddaadha. Dihydric and the trihydric alcohols have higher boiling point than monohydric alcohols of similar molecular size mass. Akkasumas dihydric fi trihydriciin ilaallee jirra jechuudha. Isaan kanneen maal caala boiling point isaanii guddaadha. Monohydric caala guddaadha jechuudha boiling point isaanii. Ammas maalidha wal madaalchisuu qabna maasii isaaniitiin. Itteenii kana yoo ilaallu itteen 1.2 diol or dihydric alcohol molecular mass isa 62 boils at boiling point isa meeqa isa kanatti boil ta'a jechuudha. While 1 propanol kun ammoo monohydric dha. Inni kun monohydric dha kan jalqaba ammoo dihydric dha jechuudha. Molecular mass isa 60 boiling point isa ammoo meeqa 97.2 jechuudha. Akkuma argaa jirtan boiling point kamtu caala guddaadha kan dihydrictu caala guddaadha. Inni kun ammoo maasiin isaa
jaatamaa fi 62 kanaafuu walitti dhiyaataa jechuudha. Dirqama wal qixa ta'uu hin qabaatu garuu walitti dhiyaannaanis ni fudhatama jechuudha. The first three alcohols methanol, ethanol and one propanol are miscible with water in all proportions, while the solubility in water decreases with increasing carbon number. Alkoolii keessatti alkooliiwwan jalqabaa sadan yookiin ammoo kan akka miitii irraa jalqabne waan ta'eef mitaanool, itaanoolii fi piroopaanooliin maalidha? Watarii wajjin ni bulbulamanii jechuudha, miisabiliidha. Eessatti? In all proportion hunda keessatti iyyuu ni bulbulamanii jechuudha. While the solubility kun yookiin ammoo bulbulamuun kun maal wajjin decrease ta'a? Bishaan keessatti yoo kaarbaniin increase ta'a kan deemu taate inni kun ammoo decrease ta'a deema jechuudha. Solubility isaa decrease ta'a deema. Kanaafuu inni kun haaluma argaa jirruun mitaanoolii fi itaanoolii wal bira kan qabnee madaalu taate kamtu caala guddaadha? Mitaanooliitu caala guddaadha. Maaliif? Kaarban nambariin isaa kan itaanoolii fi kan mitaanoolii gargar waan ta'eef. The water solubilities of dihydric and trihydric alcohols are higher than those of monohydric alcohols of similar molecular mass. Solubilitiin bishaan keessatti bulbulamuun dihydrikii fi trihydrikii maalidha? Kan monohydrikii caala guddaadha jechuudha, haayidha. Yoo ammas maalii wal madaala? Molecular mass isaaniitii wal madaala jechuudha. Preparation of alcohols. Preparationii yoo ilaalle ammoo the general laboratory methods of preparation of alcohols are acid catalyzed hydration of alkenes dhaan jalqaba irratti general reaction isaa isa kana fakkaataa jechuudha. Isa kana fakkaataa kana jechuun bishaan wajjin wal nyaachisuudha. Isa kana alkiiniidha. Alkiinii bishaan wajjin yeroo wal nyaachisuutti maal arganna? Alkoolii arganna jechuudha. Alkoolii arganna. Mee example haa ilaallu. Inni kun akkuma argattan waan buttiinidha. Buttiin yeroo jennu maalidha? Alkiinii ta'uu isaa double bond of keessaa qabaatu isaatiin beekuu dandeenya. Kanaafuu isa kana yeroo wal nyaachisuutti isa kan ammoo haala kamiin adda baasuu dandeenya? Watarii kana akkuma jalqaba isin irratti himaa ture OH fi maalitti adda baasna? Haayidroojiniitti adda baasna jechuudha. Lamatti adda baasuu dandeenya. Maaliif? Oksijiinii takka jira, haayidroojiniin lama jira waan ta'eef haala kana adda baasna. San booda ammoo maal goona? Isa kana tan as jirtu tana cabsuudhaan maal goona? OH kana kan haayidroojinii kaarbanii bakkaatti waan ta'eef asitti waan hinuuf kan jalqaba lamaan haaluma jiruun barreeffannaa. San booda ammoo kaarbanii kanarratti kan haayidroojinii tokko qabu kanarratti kamtu jedhama? OH jedhama jechuudha. Kan kaarbanii lama haayidroojinii lama of keessaa qabu irratti ammoo haayidroojinii jedhama. Maaliif? Seera Markooviingas law isa jedhu san ilaaluudhaan haayidroojiniin kan haayidroojinii hedduu qabutti, OH'n ammoo kan maalitti hidhama? Kan haayidroojinii xiqqaa qabutti hidhama jechuudha. Sababa saniif haala kanaan yeroo hinutti maal ta'a? 2 butaanool ta'a. OH of keessaa qabu waan ta'eef amma maal ta'ee jira? Alkoolii ta'ee jira jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo B irratti hydrolysis of alkyl halides. Inni kun ammoo hydrolyze godhuudha jechuudha. Alkyl halide. Warming alkyl halides with sodium hydroxide forms alcohols. Alkyl halide kana sodium hydroxide wajjin yeroo wal nyaachisnutti maal arganna? Alkoolii arganna jechuudha. Akkuma argaa jirtan alkyl halidein isa kana kan maal of keessaa qabudha? Inni kun kan X of keessaa qabu. X'n ammoo haloojinii waan ta'eef kiloriinii, biroominii or ayodiinii ta'uu danda'a jechuudha. San booda isa kana wajjin sodium hydroxide wajjin yeroo wal nyaachisnutti maal arganna? X tanaa fi soodiyeemii wal nyaachisna haala kanaan. San booda kan hafan alkoolii nuuf kennan jechuudha haala kanaan. Exampiliin isaa haala kanaani. Inni kun akkuma argaa jirtan bakka X kiloriin nuuf galeera. Kanaafuu kiloriinii fi soodiyeemii wal nyaachisna. Kan hafan ammoo haala kanaan yeroo walitti fidnu maal arganna? OH of keessaa qaba waan ta'eef itaanoolii arganna jechuudha. Waan itaanool jechuu dandeenya garuu ammoo itaanooliin haaluma kanaan barreeffama. Maaliif? Gara lamaa itti yoo jiraate waan himarratti waan jiraatuuf sababuma saniif haala kanaan kennaa jechuudha. C irratti ammoo hydrolysis of esters. Heating esters with potassium hydroxide produce alcohol. Esterii kana potassium hydroxide wajjin isa kana wajjin inni kun esteriidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan esteriidha. Isa kana potassium hydroxide wajjin yeroo wal nyaachisnutti yeroo gubnutti maal goona? Maal arganna? Alkoolii arganna jechuudha. Alkoolii haala kanaan argannee jirra. Mee example isaa ilaallu.
akkuma argartan inni kun ethyl acetate-dha. Kanaafuu maalidha? Esteridha jechuudha. Inni kun ammoo potassium hydroxide waan jiruuf sanbooda maal wal nyaachisaa turre KC tana kanarratti hina R ammoo yookiin ammoo R prime tana COO dha waan ta'eef isa kana jechuudha. R'n isa kana kanaafuu OO'n waan jiraattuuf isiin haga bakka kanaatti ni jiraatte jechuudha. Sanbooda bakka R prime tan nuuf buutu isii tana waan taateef kanaafuu CH3 tana jechuudha. CH3 tan bakka maalii buufna? Bakka R prime ti. Kanaafuu R prime ammoo OH wajjin wal nyaata waan ta'eef OH'n as ni jiraata. Kanaafuu CH2OH jennee haala saniin kaanna. Kanaaf ammoo maalidha? R'n haaluma argitan CH3 dha. Kanaafuu CH3 barreeffannee jira. Sanbooda COO dha. COO'n barreeffannee jira. K'n ammoo maalidha? Bakka kee tana kan nuuf buutu kunoo kennee jirti waan ta'eef kanaafuu haala kanaan maal argannee jira? Itaanoolii nuuf kennee jira jechuudha inni kun. The two methods B in the C involves the replacement of other groups by the OH groups, hence they are example of substitution reaction. Meethodiin B fi C irratti inni ilaalle kun maalidha? Replacement of other group by the OH group. Inni kun maalidha? OH groupiidhaan yookiin ammoo hydroxyl group isa jennu saniin groupii biraa bakka buusudha jechuudha. Hence they are example of substitution reaction. Kanaafuu B fi C kan ilaalle kun maal jedhamu? Substitution reaction jedhaman jechuudha. Ethanol or ethyl alcohol inni jennuun isa kana jechuudha. Mee isa kana ammoo haa ilaallu. Ethanol is the second member of homologous series of monohydric alcohols. Ethanolin kun maalidha? Membarii alkoolii keessaa yookiin ammoo homologous series alkoolii keessaa maalidha? Inni kun lammaffaadha jechuudha. Monohydric alkoolii keessaa inni kun lammaffaadha. Kana jechuun mitaanoolii waan jiruuf mitaanoolitti aanee lammaffaadha jechuudha. It is one of the constituent of all alcoholic beverages. Inni kun maalidha? Qabiyyee alkooliiwwan dhugamanii keessaa isa tokko jechuudha. Itaanooliin kun maal jennee jirra jalqaba irratti? Beverage hunda keessattiyyuu alcoholic beverage alkooliiwwan dhugaman hunda keessattiyyuu itaanooliin kun ni argama jennee jirra jechuudha. Kanneen akka xajjii, xallaa, biiraa, wayinii, kaatikaalaa, oozoo, gin inda whiskey contains ethanol. Kunniin hundi isaaniitu gosa dhugaatii waan ta'aniif maal of keessaa qabanii? Itaanoolii of keessaa qaban jechuudha. Kana jechuun dhugaatiin hundinuu dhugaatiin alkoolii ta'e hundi isaatu maal of keessaa qaba? Itaanoolii of keessaa qaba. There are a number of methods for preparing ethanol using different materials. Meetodiiwwan fayyadamnee maal godhuu qabna? Itaanoolii kana prepare godhuu dandeenya jechuudha. Maateriiwwan garaagaraa yookiin ammoo meeshaawwan garaagaraa fayyadamnee itaanoolii qopheessuu dandeenya. Industrial preparation of ethanol. Industirii keessatti yeroo qopheessinutti ethanol is manufactured industrially by tokkoffaa irratti fermentation of carbohydrates such as sugar. Fermentationidhaan carbohydrates such as sugar kanneen akka sugarii maal godhuudhaan fermentation gaggeessuudhaan maal argachuu dandeenya? Itaanoolii kan argachuu dandeenya jechuudha. Fermentation is the slow decomposition of carbohydrates such as sucrose, starch in the cellulose in the presence of suitable enzyme that results in the formation of ethanol in the carbon dioxide. Fermentation jechuun maalidha? Decomposition yookiin ammoo carbohydrate fi kanneen akka sucrose, starch fi kanneen kana fakkaatan maal godhuudha? Gargar baasuudhaan decompose godhuudhaan jechuudha. In the presence of suitable enzyme, bakka enzymiin suitable ta'e jirutti isa kana maal godhuudha? Gargar yeroo baasutti maal arganna? Itaanoolii arganna jechuudha. That results in the formation of ethanol in the carbon dioxide. Kanaafuu maal arganna yeroo kana? Itaanoolii fi carbon dioxide arganna jechuudha. Inni kun akkuma argitan sucrosidha. Kanaafuu bishaan wajjin yeroo walitti dabalutti maal nuuf kenna? Glucose plus sucrose nuuf kenna jechuudha.
Inni itti aanu immoo gulukoosidha. Gulukoosiin kun ammoo yeroo dikompooz goonu yeroo dikompoozishinii irratti gaggeessinu maal nuuf kenna? Itaanoolii fi maal nuuf kennee jira? Kaarban daayoksayidii nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana dikompooz yeroo goonutti maal argannee jirra? Itaanoolii argannee jirra. Fermentation can produce an alcoholic beverage whose ethanol content is 12 up to 50% only. Fermentation kun alcoholic beverage yookiin ammoo alkooliiwwan dhugaman kan inni qopheessuu danda'u kan itaanoolii meeqa of keessaa qabu average yeroo ilaalutti 12 hanga 15 qofa kan of keessaa qabu qopheessuu danda'a jechuudha. Kanaa ol yookiin ammoo isaa gad ta'uu hin danda'u. The alcohol kills the yeast inhibits its activity when the percentage is higher. Yeroo percentage isaa kun guddaa ta'e alkooliin kun maal godha? Yeastii tana isii raacitii jennuun tana jechuudha. Tan isa kana alkoolii kan akka wal nyaatu taasistu tana maal godha? Hin ajjeessa. Kanaafuu sanboota alkooliin kun wal nyaatuu hin danda'u waan ta'eef oomishamuu hin danda'u jechuudha. To produce beverages of higher ethanol content, a distillation of the aqueous solution is required. Kan average guddaa qabu ammoo yoo kan hin qopheessin jennu taate maal goona? Distillation aqueous solution kana nu barbaachisaa jechuudha. Isa kana qopheessuudhaaf kan high average ta'e. Most liquid factories in Ethiopia use molasses, a by-product of sugar industries, as a raw material to produce ethanol. Industiriiwwan garaagaraa kan Itoophiyaa keessatti argaman maal fayyadamanii? Molasses isa jennuun kana fayyadamanii jechuudha. A by-product of sugar industries as a raw material to produce ethanol. Ethanolii kana qopheessuudhaaf maal fayyadamanii? Molasses isa jennuun kana fayyadamanii jechuudha. In the brewing industry, germinated barley called malt in Amharic biqil is used as the starting material. Yeroo industirii kana keessatti ammoo yeroo itaanoolii kana qopheessinu jechuudha yookiin ammoo alkoolii garagaraa yeroo qopheessinutti germinated barley called maal jedhama? Malt jedhama. Inni germinated barley inni jennuun kun yookiin ammoo barley inni jennuun maalidha? Garbuudha jechuudha. Biqila garbuu. Biqila garbuu in Amharic maal jedhama? Biqil isa jennuun kana jechuudha. Is used as the starting material. Akka maalitti nu gargaara? Maateriyaalii jalqabaatti yookiin ammoo kan jalqaba irratti fayyadamsaniitti nu gargaara jechuudha. The whole process taking place in breweries is summarized as follows. Haala kanaan maal goona? Processii isaa kana summarize godhuu dandeenya jechuudha. Starch maal wajjin walitti hidhuudhaan haala kanaan watarii wajjin. Sanboota ammoo maal nuuf kenna? Maaltoosii nuuf kenna jechuudha. Ammas maaltoosiin kun haala kanaan yeroo itti fufaa deemnu watarii wajjin yeroo walitti hidhaa deemnu gulukoosii nuuf kenna jechuudha. Haala kanaan maal godhuu dandeenya? Summarize godhuu dandeenya jechuudha. Ammas gulukoosii kanas deebinee zaayimees yeroo goonu itaanoolii fi kaarban daayoksayidii nuuf kenna. Kanaafuu haala kanaan xumurratti maal argannee jirra? Itaanoolii fi kaarban daayoksayidii argannee jirra. Kanaafuu maal argannee jirra? Itaanoolii argannee jirra jechuudha xumurratti. Tu irratti ammoo catalytic hydration of ethene. Most ethanol is manufactured at present by this method. Itaanooliiwwan hedduun haala kamiin qophaa'anii? Isa kana meetadii kana fayyadamuudhaan qophaa'anii jechuudha. In this process, ethene is treated with steam at 573 Kelvin in the 60 atmosphere pressure in the presence of phosphoric acid catalyst. Isaan kanneen keessatti bakka catalystiin phosphoric acidiin argamu kanatti akkasumas temperaturiin 573 Kelvinii bakka ta'etti inda atmosfeeriin ammoo 60 atmosfeeriin bakka jirutti maal qopheessuu dandeenya? Meetadii kana fayyadamuudhaan ittiin qopheessuu dandeenya jechuudha. Inni kun ammoo haala kamiin yookiin ammoo itaanoolii qopheessuu dandeenya. Kanaafuu inni kun ittiinidha. Akkuma argartan dabil boondii of keessaa qaba. Bishaan wajjin yeroo walitti hidhaanu bakka fosforiik asiidiin jirutti fosforiik asiidiin ni jira. Akkasumas akkuma argartan temperaturiinis ni jira jechuudha. Atmosfeeriinis 60 ni jira. Kanaafuu maal argannee jirra? Itaanoolii argannee jirra jechuudha. Haala kanaanis qopheessuu dandeenya. Properties and the uses of ethanol. Amalootaa fi
faayidaa itaanoolii kanaa yoo ilaallu taate ammoo ethanol is a colorless liquid with a pleasant smell in the burning test. Itaanooliin kun maalidha? Halluu hin qabu jechuudha. Liquid yookiin ammoo dhangala'oo halluu hin qabnedha. Akkasumas pleasant smell qaba. Pleasant smell kan jenneen yeroo darbe keessa aromaatikii irratti ilaallee jirra. Pleasant smell kan jennuun foolii namatti tolu jechuudha. Foolii namatti tolu qaba. Pleasant smell inni jedhu kun garuu ammoo pleasant smell waan qabaateef itaanooliin kun maal hin ta'u? Aromaatik hin ta'u jechuudha. Maaliif marsaa guutuu waan hin dandeenyeef itaanooliin inni jedhu kun kaarbanii 2 qofa qaba. Kanaafuu kaarbaniin 2 maal uumuu hin danda'u? Geengoo nuuf uumuu hin danda'u jechuudha. 3 ta'uu qaba waan ta'eef. Sababa saniif maal guutuu hin danda'u? Aromaatikii ta'uu hin danda'u. In the burning test akkasumas teestiin isaa maalidha? Burningidha jechuudha. It boils at 78.3 degrees Celsius in the freezes at minus 170 degrees Celsius. Boiling point in isaa meeqa kan inni itti danfu? Degree Celsius 78.3 irratti jechuudha. Kan inni ammoo itti freeze ta'u ammoo minus 117 irratti freeze ta'a jechuudha. It is inflammable and burns with blue flame. Inni kun maalidha? Maaliin ta'u? Inflammable hin boba'u jechuudha. And burns with blue flame. Garuu ammoo boba'a bulee ta'e wajjin bifa kalarii biluu qabu wajjin maal ta'uu danda'a? Gubatuu danda'a jechuudha. It is miscible with water in all proportion. Non-poisonous and has an intoxicating effects. Akkasumas inni kun maalidha? Bishaan wajjin walitti ni dabalama. Proportion hunda keessatti jechuudha. Proportion hunda keessatti bishaan wajjin walitti ni dabalama. Akkasumas non-poisonous maal godhu? Summaa miti jechuudha. Inni kun summaa miti garuu ammoo effect akkamii qaba? Taatee akkamii qaba? Taatee nama macheessuu qaba jechuudha itaanooliin kun. It is a hypnotic or sleep producer. Akkasumas maalidha? Hypnotic yookiin ammoo sleep produceridha jechuudha. Kan nama raffisuudha. Ethanol is a constituent of all alcoholic beverages. Akkasumas itaanooliin kun qabiyyee alkoolii dhugaman hunda keessatti ni argama jennee jirra. It is a good solvent for many organic compounds that are insoluble in water, such as paints, dyes, perfumes, etc. Akkasumas inni kun good solventidha jechuudha. Solventii gaariidha. Maaliidhaaf? Organic compoundiiwwan hedduudhaaf. That are insoluble in water. Kanneen maal hin taane kan bishaan keessatti bulbulamuu hin dandeenyeen maalidha? Good solventidha. Such as kanneen akka maalii? Kanneen akka peentii, diba garagaraa jechuudha. Halluuwwan garagaraa akkasumas dyes kan jennuunis halluudha. Perfumes wantoota foolii urgaa qaban garagaraa keessattis good solventidha jechuudha. It is also used as a fuel for cars in the spirits lamps and to make denatured alcohol, which is a mixture of ethanol and the other poisonous substance that has been added to make the alcohol unfit for drinking. For example, methylated spirit is fakkeenyaaf kan akka methylated spirit kana keessatti akkuma argaa jirtan mixturein isaa maalidha? Parsantii 95 itaanoolidha jechuudha. Akkasumas parsantii 5 ammoo mitaanoolidha. Currently Ethiopia is uses 5% ethanol with 95% benzene as fuel for car. Itoophiyaan ammoo maal fayyadamti? Itaanoolii parsantii 5 fayyadamti jechuudha. Akkuma jennee ilaalaa turre maalidhaaf fayyada? Fuel for cars jennee jirra. Kanaafuu makiinaadhaaf maal fayyadamti? Benziinii parsantii 95, itaanoolii ammoo parsantii 5 fayyadamti jechuudha.